Hospitaala keessa saamintii lama ciisaa turte. Gaafa saamintii sadii lubbuun ishee boqate. Gara abbaa kootii deemte. Nu garuu kophaatti nu gattee deemte. Nu fudhattee hin deemne. Kophaatti nu Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifootu akkam jirtu nagaa jirtu alabbolettiin kan keessaan nagaa kan jira. Galata Waaqayyoo arramoo viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnee jirra. Dhiifama. Viidiyoon kunis immoo maaliin jechuu dandeessanii viidiyoo kanas isinitti himuu danda'a. Akkasuma immoo warroonni guyyaarraa gara mana kootiitti dhuftanii YouTube kan koo subscribe, like, share gochuuf hin dagatinaa. Warroonni immoo tana duraa maatii naa taatanii na bira jirtanii na jajjabeessaa jirtanii galatooma hedduu tokkos hin galateeffadha. Galanni keessan guddaadha. Guyyaa har'aa waan baay'ee nama gaddisiisu tokkodha kanan isiniif qabadhee dhufe. Dhugaa waan baay'ee nama ajaa'ibu, baay'ee nama gaddisiisudha. Inni kunis maal inni jechuu dandeessanii? Mucayyoo takka mana barumsaa keessatti waan ta'e wayii gatte. Mucayyoon kun seenaan kun seena dhugaati. Barumsa hedduu irraa argachuu dandeechan. Agarumatti na faana tura. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii gochuus hin dagatina. Mana barumsaa yommuu barattu mucayyoon kun waan ta'e wayii jalaa badde mucayyoo kana jalaa. Mucayyoo kana jalaa ugaa waan ta'e wayii jalaa baddu barsiisatti himatte. Barsiisatti gaafa himattu yaa barsiisaa waan ta'e na jalaa badee jira naa fattashii ijoollee garee kana keessaa hunda naa qorii jette. Gaafa kana jettuuni barsiisaan kun barattuu kana kophaatti waamee maaltu si jalaa badee jedhee erga maalummaan akka jalaa badee adda baafatee baree booddee ijoollee kana fattashuutti gore barsiisaan kun jechuudha. Ijoollee kana fattashuutti gaafa goruu boorsaa isaanii yookiin shaanxaa isaanii irraa fuudhee hunda ijoollee barabbaree gaafa mucayyoota akka bira ga'u mucayyoon takka boorsaa barsiisatti kennuu didde. Achi barsiisaan kunis mucayyoo kanatti ija baasee raawwatee boorsaa kee fidi hattuu maaf kennuu didde eegasumaaf dura fudhatte jedhee itti dubbate. Mucayyoon kunis baay'ee rifatte ni danaggatte. Gaafa inni jetti babaasee sagalee ol kaasee itti dubbatu mucayyoon kun bakka seentu ni dhabde. Boorsaa kee fidi jedhaan ammallee boorsaa kennuu didde. Ijoolleen hundii fi barsiisaan kun wal qabatanii hattuu leebaa jedhanii mucayyoo boorsaa kennuu didde kana yookiin mucattii kanaan jechuudha. Mucattiin kunis baay'ee rifatte. Dafqii qaaruu lamaaniin xapxap jedhe. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Osoo hin hubatin qubaan gubatinii jedha Oromoon keenya yommuu mammaaku osoo hin hubatin qubaan gubate. Barsiisaan kunis sagalee ol kaasee barattuu kanatti yommuu iyyuu barattuun kunis baay'ee waan rifatteef dafqii qaaruu lamaan xapxap jedhe. Na gaddisiisa. Achi booddee barsiisaa kanaan maal jetteen? Boorsaa koo kennuu isinittan kenna. Boorsaa koos barabbaruu rakkoo hin qabu. Barabbara garuu jettee asitti osoo hin taane kophaatti isinitti kennaa kophaatti naa barabbaraa jetteen barattuun kun. Gaafa kana laa kophaatti hin barabbaru. Ati maaliif hatte jedheen barsiisaan kun ammas sagalee ol kaasee ijatti babaasu. Ati maaliif hatte hin barabbaru kophaatti asumaan barabbaraa jedheen. Hin kennuu jettee didde. Ammas kennuu didde. Garee sun baay'ee kan amma hin jedhamne gaafa gareen kun baay'ee iyyee barsiisumaa wal qabatu barsiisonni bakkee dhagaa. Barsiisonni bakkee gaafa dhagaan kaatanii gara garee kanaa dhufanii maaltu ta'e as keessatti maaltu raawwatamaa jira jedhanii barsiisaa gaafa gaafatanii barsiisaan kunis wanta ta'amaa jiru hunda hubachiise. Eessa ishiin tabisheen yoo jedhanii mucayyoo itti agarsiise achuma keessa ogeetti wayii ni jirti. Kootu jetteen barattuu san qabattee gara biiroo deemte. Gara biiroo gaafa deemtu ati meeshaa mucayyoo kanaa ni hatte jettee gaafatte. Hin hanne. Ani meeshaa mucayyoo kanaas fuune. Garuu barsiisanis barattoonnis
hattuu jedhanii hamilee koo na cabsanii jetteen. Okay. Ergeeti meeshaa mucayyoo kanaa hin hanne. Ergeeti meeshaa mucayyoo kanaa fuune. Boorsaa kee maaliif akka hin fattashamne diddee jettee gaafatte ogeettiin kun. Achi boorsaan koo akka hin fattashamne ani hin dinne. Garuu boorsaa koo ijoollee keessatti fattashinaa kophaatti fattashaa jedhee barsiisatti himnaan barsiisan na dide. Saniifan kennuu didee jetteen. Ishi. Amma yoo nani boorsaa kee fattashe rakkoo qabaa jettee gaafatte. Rakkoon qabu. Fattashaa jettee itti kennite. Gaafa boorsaa mucayyoo kana itti kennitu mucayyoo kanaa boorsaa ishee fattasha. Boorsaa mucayyoo kanaa keessaa maaltu mul'ate seetan? Nyaata caccabaa fi firfaarii barattoonni kilaasii san keessatti nyaatanii lafatti harcaasan keessatti mul'ate. Nama gaddisiisa. Achii mucayyoon kun gadditee gas mataadhaan lafa laalte. Maal jettee seetan? Adaraa keessan jettee. Ijoolletti nan himinaa. Akka waan kun boorsaa koo keessa mul'ate ijoolletti nan himinaa. Sin ijoolletti na himta yoo ta'e anaaf kun qaanidha. Anaaf kun du'a tokko. Ani mana barumsaa kana siniif gadhiisaa jetteen barattuun kun. Barsiistuun kunis koottu jetteen. Mucayyoon kun mataadhaan lafa laaltee jirti. Ogeettiin kun nattee gara mucayyoo kanaatti maxxantee mucayyoo kana fiddee mataa ishee ofitti hirkistee harka ishee mataadhaan qabattee firfaariin kun akkamitti boorsaa kee keessatti argamuu danda'e? Maalitti goota oo firfaarii kanaa sitti qabdee jettee gaafatte. Gaafa firfaarii kana maatti goota jettee walitti qabdee gaafattu barattuun kunis maal jettee deebistee seetan? Ani obbolaa kootiif yookiin maatii kootiif nama hangafaa. Ijoollee naa gadii nama lamatu jira. Ijoolleen kun obboleenyi kiyya kun waan nyaatanis waan dhuganis hin qaban. Firfaarii kana fuudhee galee ijoollee manatti nyaachisaa jira. Barsiisan kun baay'ee gadda. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Ogeettiin kun gaafa baay'ee gadditu ati haadhaan qabduu abbaan qabduu jettee gaafatte. Eeyyee haadhas hin qabu abbaas hin qabu kana bichaa miti. Firoottan haadhaa fi abbaa keenyallee waan beeknu hin qabnu. Nuti hin beeknu wal bichaa beekna. Nuti nama sadiidha jettee barattuun kun ogeettii kanatti dubbatte. Gaafa kanaa ogeettiin kun abbaan kee maal ta'e jettee gaafatte. Maatiin koo dursaa harka qalleeyyii ture. Abbaan koo garuu konkolaachisaadha. Guyyaa tokko ganamaa qursii nyaatee manaa bahee gara hojii isaa deeme. Gara hojii isaa yommuu deemu akka carraa ta'ee balaa tasaatiin makiina biraatiin walitti gaafa bu'u abbaan koo achumatti na jalaa du'e. Lubbuu isaatis boqate jettee itti himte. Haati kan kee oo jettee gaafatte. Haati kan koo immoo gaafa abbaan manaa kan kee makiina biraatiin wal qanca'e jedhanii itti himan. Haati koo baay'ee rifattee yeruma san lafa dhoofte. Yoosuusan gara boo'ichaa abbaa kootii dhiisanii haadha koo qabatanii gara hospitaala deemani. Haati koo garuu hospitaala keessa saamintii 2 ciisaa turte. Gaafa saamintii 3 lubbuun ishee boqate. Gara abbaa kootii deemte. Nu garuu kophaatti nu gattee deemte. Nu fudhattee hin deemne. Kophaatti nu gattee deemuuf nu gattee deemuushii nu fudhattee deemuu dhiisuushii baay'ee nu gaddisiisaa jira. Sababa kanaaf obboleenyi kan koo waan nyaatanii fi waan dhugan hin qaban. Mana barumsaa kanarraa isa fuuf obbolaa koo kana wajjiniin baradu
baay'ee natti dhaga'aman. Isaaf jedheen yommuu isaan nyaata nyaatanii lafatti harcaasan ani immoo jalaa takka takkaan gugguuree boorsaa kootti naqadhee galee obbolaa koo kan manaa san nyaachisa jettee barattuun kun ogeettiitti dubbatte. Ogeettiin kunis baay'ee gaddite. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhiifama miira keessa na galche. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Jettee gaafa isheen itti dubbattu nama harkaa bada dhugaa waanan jedhu nan dagadha. Ani jetteen barattuun kun guyyaa har'aa kanaa qabee kan darbeef dhiifama naaf godha. Guyyaa har'aa kanaa qabee gibbii mana barumsaa kanas gad isiniif lakkisee ani citee gara obbolaa koottafa. Obboleenyi kan koo warri nani wajjin mana barumsaa kana keessatti baradhuu fi barattoonni gibbii kanaa gaafa kana na dhaga'an na duuba deemanii haadha firfaarii naan jedhan. Kun anaaf qaanii tokko. Kun anaaf salphina tokko. Kanaaf ijoolleen anaan akkana naan jechuurraa du'ee anis bakka abbaan kootii fi bakka haati koo jira san dhaquu naaf wayya. Kanaaf guyyaa har'aa kanaa qabee ani gara mana barumsa keessanitti hin deebi'u. Ogeettii koo kan darbeef dhiifama. Jettee barattuun kun ogeettii kana gaafatte. Maal jetteen ogeettiin kunis? Ani jetteen wanta ta'ames wanta boorsaa kee keessa jirus waanan dubbadhu tokko hin qabu. Ati ilmoo kan koodha. Akka ilmoo kootta si ilaala. Mana keessanis baruun barbaada. Dhufeessin gaafachuun barbaada. Simbirallee dhaabbachuun barbaada. Ana bichaa osoo hin taane namoonni biraallee akka simbira dhaabbattanii barattanii galma geechan kaayyooti qabdu akka karaatti si alaa namne akka ati galma geechu asii wajjin nan jira. Wanta boorsaa kee keessatti mul'ate kan ammoo ani hin dubbadhu. Atis mana barumsaa kanarraa hin haftu jettee ogeettiin kun barattuu kana gorsite. Barattuun kun yommuu isheen mataa ishee lafa laalee jiru yommuu kana baay'ee waan gammaddeef mataa ishee ol laala. Yaa Rabbi jette. Jechi isheen jette tana qofaadha. Maal siniin jechuun barbaade seetan? Seenaa kanarraa waa hedduu barachuu dandeechaa. Seenaan kun seenaa dhugaati. Wanta nama muddateef wanta nama qunnamedha. Kanaaf yaa ijoollee kan keenya. Yaa ijoollee Oromoo. Wal jaaladhaa, wal kabajaa, wal gargaaraa, wal bira dhaabbadhaa, wal hin tuffatinaa, wal hin maraxinaa, wal hin qoqqoodinaa, wal bira dhaabbadhaa. Siniin jechuun barbaada. Kanaaf viidiyoon kiyya kana guyyaa irraa qabadhee dhufe asuma irratti xumura. Akka viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa tura. Viidiyoo kanas laayikii, sheerii, sabskraabii gochuu hin dagatinaa. Yoo isinitti tole. Yoo isinitti hin tolles akkuma qabu. Yaada fi wantoota garaagaraa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa katabuu hin dagatinaa. Yoo malleesses na gorfachuu. Jabaaduu bareeda, gorsa bareeda, seenaa bareeda jechuu osoo hin taane yaadaa fi wantoota adda addaa waan qabdan koomentii jalatti naa katabaa. Na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa isinii jechuu barbaada. Viidiyoo yoo isinitti dheeratee jiraate seenaadha waan ta'eef ifamaa nagaan naa tura. Isinan kabaja, isinan jaalladha. Obboloo haa ta'u.